ديناتي ديناتي سلالة ستي يعني هو يعني ستي يعني قافة ست فنجتشو هو يتغاتي قافة كان يجود جزياتي قباتيتين جيتا كبوتا زلا زيرو جيتا كبوتا jireenya baadiyyaati siin ta'u qilleensa biyya arabaa keessa galtee ka uffattu adiidha ka kaayattu qeensa kana mata akka dhayatte wiigiidha ka uraabdu tiktokiidha allaqee abibdiiti asiin umatte hin jiru gaafa ji'a bulii 15 geettee sila biyya kamtu banaa jira barandaa gubbatti isii argan galgala saa 12tti hinjiru jechu siniif gale gaafa kaatee biyyatti galte habibti yoo biyyatti ni gale kalaas nagee jireenyi biyya arabaa jettee gara biyya qabxaate duruunfadhu daddafiiti waa abbeeran na dhufaa adaadan na dhufaa eekalen na dhufaa akkasiyyoon na dhufaa warra jaarsatiyyan na dhufaa warra jinniti na dhufaa dhisi gara hujii keetitti seen gara hujii keetitti jabaadhu gara hujii keetitti seen dhufanii miti kotta taa'a seenaa buna danfisi kenniif nyaadhu dhugi kalas ulfaadha galatooma yoo qabatte carqii bittinii takka fuudhi arga kaayi maasalaam habibtiti gaabinati isaan uffiftu inshaalla soddaa keeti moo soddaatii tan teeti hin jiru jechuudha ka mana gurgurate jira bar ka mana gurgurate jira keessuma matana keessummeessu mana ka gurgurate jira surree sirraa baafatanii kaanii gaaf kan karaa gubbas ilaalan suudii galtee kasaarte ni ascoltan ka jedhu sila bata tawarra kun amandoo yuusuni sila biyya kamiin galte sila hin kasaarten jedhani beekan bilaashuma bichaa achitti durriyyaan itti taphataa ooltee galte jedhani abbo rabbiin inshaallah rabbiin nurra hin buusini zariitiin dhala rabbii hin buusini akkasi wallaa kasaara jedhani haati kun akkasittiin argitu haati shaashiin addaattee haati akka jirtuun argitu maal beekan eeguma biyya arabaati galteeyyuu fayyaan qabdedhan inni dhukkubsatti jedhan maal taatee galte laata maal isii dhalaa biyya arabaa kana maqaa fuutanii mallaqan qabdanii 0 kalaas maqaan qabdan mallaqa fittan nagayatte habibti cicciba yeroo ammaa mallaqaan ala hin jirtu haati hin jirtu mallaqaan ala abbaan hin jiru mallaqaan ala obbolees hin jiru mallaqaan ala haati tante taati mallaqa bira kaayattu hiriyyittii tiyya takka tuyyuu wallahi ijoollee hasaasaati mana keessa wajji hojjetaa turu mana keessa naannoo waggaa takkaaf ji'a 8 akkas waliin hojjetan haadha irratti ergatti mallaqa maaliif waan haasa'u dhaba inshaallah akkamitti waan haasa'u dhaba anaa bar namni waggaa takkaa fi ji'a 8 wajji hojjetan mallaqa haadharra ergatti gara haadhaatitti obboleessi suudii jira mana ijaarataa jira haadha sobee mallaqa irraa fuudhe dalageenii deebisaaf jedhe haadharra jechuudha dalageenii deebisaaf jedhe isiin maqaadharra laa wallaahi haati tiyyama uzu billa lubbuun aan qabdu haati tiyyama wallaahi haati tiyya nama kan koo jaalattu hin qabdu harmeen tiyya wallaahi nama akkasiiti maalin nama kana haasofti anin tazum jedheetu mallaa gaaf kan gadha alhamdulillah geeffadhee jira mallaqa hagana hanga yadhee jira nyattee kaatee gara biyya galte lakkiin galinii taa'e diqqoo dalagannaa soo jedhuun kaatee gara biyya galte gaafa gara biyya galte mallaqni isiin baankii irratti ergatten jiru ka abbaa biraatti ergatten jiru biigoo welcome boss ka abbaa biraatti ergatten jiru ka haadha biraatti ergatten jiru ka abbeeraa biraa hin jiru ka obboleessi ittiin fuudhe jechuudha obboleessi ittiin fuudhe chaansiin isiin qabdu maali mina kime abboo dhagaa nutti hin gorsinii somnee suudiin mallaqa irraa buufataa jirraa eegitanii kuuta jechuudha chaansii biraan qabdu listiroota dhagutti hin toltu kuulii baadhachuutti hin toltu wanni isiin gootu maaltu jiraree welkaame biigukoo wanni isiin qabdu chaansiin isiin qabdu maali biyyaa bahuu qofaa jechuudha lammaffaa bifa haarayaan deebite biyyaa bahuu qofa kanaatu jira jechuudha isinii galee kanaaf waggaa 8 waggaa 9 dalaguudhaaf hin cannaqaminaa isiniin jedhaan
waggaa lama fixannaan madaami biraa gara biyyaa galtanii deemuu ni dandeessan. Waggaa lama fixannaan kontiraata waggaa lama fixannaan madaami sossobaate amalatti tolaate maal jiraate qaloo gara biyyaatti gali laali maal tokko jiru maal tokko kan qate biyaansi akkaawuntii baafadhaa biyyaa ba'a. Warroonni Dubaay irra jirtan Suudii biyyoota garagaraa irra jirtan obboleeyyan teessan biyyaa baasaa jirtan akkaawuntii baasaa fi akkaawuntii baafatanii biyyarraa haa bayan. Akkaawuntii baafadhaa. Warri 2008 2009 2010 2005 2006 biyyarraa baatanii waggaa 10 biyya Arabaa keessa jirtan. Biyyittii akka duraanitti ittiin jirtu jijjiiramteerti baay'ee jijjiiramteerti biyyitiin baay'ee jijjiiramtee jirti. Warri amma meeshaa gara biyyaatitti beeruma salbaaja guurtan malee maan rabbiin nu jibbisiise. Beeruma salbaaja guurtan isinuma rabbiin na jibbisiisan rabbiin kee dhiifama naa godhu beeruma salbaaja guurtan tan rabbiin na jibbisiisan. Habibti salbaanyi amma ati gadi buuftu kun biyya keenyatti tokkosuudhaaf qoxaariin akkanatti sitti asaaba akkanatti sitti asaaba maa biraatiin torbaanitti harka takka dhufti torbaanii guyyaa sadii hojjettee baddi hin jiru maa biraatiin ifaan biyya keenyaa hin jiru mee uffanni kun yoo hin tokkosin miicitee jette kun akkana ta'a akkamitti uffattee gabbaata nama keessa. Ammas ati bilaashuma Dubaay irra teettee uffata salbaajii kana guurta malee uffanni Turkiidhaa biyya keessa laqalaqee akka uffata wallaale namni akka ajaa'ibaatitti. Akka ajaa'ibaa kanatti isin hin jedhu uffanni biyyatti caala lafa kanarra dhangala'ee kaartoonii kana 8. Hello. Uffata kaargoo ergitanii kiiloo 150 qaba. Saniyyuu wanni isin ergitu jechuudha mataa dhagaa faatee mataa dhagaa sukkaarri nafu zayitiin nafu akka waan biyya keessa hin jirre sukkaarri nafu zayitiin nafu taruuzii fa'a ergitu jira. Mudawwara adii kana fata ergitutu jira. Mudawwara wannoon baafatteetiin Arabni baafattee darbitee kana fa'a ergitutu jira. Kiiloon eessa dhaqqa dhaqon beektu gizee fuudhanii kiiloo gubbaa kaayaan kun irra kiiloo gubbaa gakkennaan tik miizanni tik. Birrii meeqa birrii hagas mindaa ji'a lamaa Kuweetti mindaa ji'a 3 Dubaay mindaa ji'a takkaa wayii Suudii kanfalti irratti. Gaafa biyya gadi galte abbaa kee jedhee namni ilaalu hin jiru. Takka caala uffatan. Takka caala. Takka caala namni uffatu hin jiru. Wanni ati biyya Arabaa irratti argitu kun kan biyya keessa hin jirre hin jiru waan si ajaa'iba. Wanni ati biyya Arabaa irratti argitu kun kan biyya keenya keessa hin jirre hin jiru. Shaashamannee dhabamu, Adaamaa dhabamu, Finfinnee dhabamu. Biyyoota takka wanni dhabame tokko hin jiru bilaashuma qalamii keessa miiccitan malee.